Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenya gabaasa addaa fi xiinxala gadi fagoo haala yeroo Itoophiyaa irratti xiyyeeffatu isiniif qindeessineerra. Guyyaa har'aa dhimmoota gurguddoo sadii kanneen jireenya uummataa fi siyaasa biyyattii kallattiin jijjiiruu danda'an gadi fageenyaan qabannee dhiyaanneerra. Mata-dureewwan keenya har'aa kanneen armaan gadiiti. Murtee guddoo mana maree ministeerotaa fi imaammata guddina magaalotaa haaraa. Ejjennoo komishinii marii biyyaalessaa kan dhimma falmii Finfinnee fi Dirree Dawaa. Gabaasa haaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan haala infleeshinii fi baajata hawaasummaa Itoophiyaa. Maddoota amanamoo irraa qorannoo dabalataa waliin waan qindeessineef yaada xiinxala dhuunfaa keenyaas itti daballeerra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo kanallee hiriyoottan keessaniif sheer gochuudhaan nu bira dhaabbadha. Mana maree ministeerotaa Itoophiyaa walgahii idilee isaa gaggeesseen imaammata guddina magaalota biyyoolessaa waggaa 20 booda fooyya'e tokko dhiyeenya kana raggaasisiiseera. Gabaasni gadi fagoon The Ethiopian Reporter irraa argame akka addeessutti imaammatni haaraan kun magaalota gurguddoo biyyattii caasaa diinagdee isaanii keessatti bilisummaa bal'aa argamsiisa. Tarkaanfilee gurguddoo imaammata kanaan dhufe keessa magaalonni dhuunfaan gibira murteessuu fi taarifa kaffaltii tajaajilaa fooyyessuuf aangoo qabaatu. Baankota dhuunfaa fi mootummaa irraa dhuunfaan liqii fudhachuun pirojektoota misoomaa akka gaggeessan hayyamame. Abbootii qabeenyaa dhuunfaa yookaan private sector waliin waliigaltee uumuun lafa magaalotaa akka misoomsan daandiin banameera. Gama keenyaan yoo ilaallu tarkaanfiin kun gama tokkoon magaalota keenya of danda'u gochuuf daandii baasa. Magaalonni deeggarsa mootummaa federaalaa eeggachuu dhiisanii pirojektoota gurguddoo jalqabuu danda'u. Garuu gama biraatiin magaalonni aangoo gibiraa fi liqii yoo argatan baasiin tajaajila uummataa irratti dabaluun isaa hin oolu. Keessattuu yeroo kiraan manaa fi meeshaan gabaa qaala'etti labsiin kun abbaa qabeenyaa dhuunfaaf carraa bal'aa banus abbaa dhimmaa harka qalleeyyii jireenya magaalotaa keessatti ba'aa dabalataa itti ta'uu danda'a. Mata duree oduu keenya kan lammataatiin gaafii Finfinnee fi ibsa komishinii marii biyyaalessaa. Gara dhimma siyaasaa biyya keessaatti yoo dabarru komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa dhimma Finfinnee fi Dirree Dawaa maaliif dhimmoota addaa godhee akka kaase irratti ibsa bal'aa kenneera. Komishinichi akka jedhutti magaalonni kun lamaan fedhii fi dantaa naannolee dabalataa waliin waan wal qabataniif yaadni uummataa irraa walitti qabame baay'ee wal xaxaadha. Keessattuu dhimmoota armaan gadii irratti falmiin hamaan itti fufeera. Afaan hojii mootummaa federaalaa, afaan Oromoo dabalatee afaanonni biroo afaan hojii federaalaa ta'uu irratti ejjennoon uummataa jabaachuun isaa dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu labsii kanaan dura bahee caalatti hojiirra oolchuu fi dhimma daangaa magaalatti paartilee mormitoota KFO fi ABO'n ammas waltajjiin kun milkaa'uuf hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu fi araarri bu'uuraa dursa argachuu akka qabu ejjennoo isaanii itti fufanii jiru. Yaadaa fi xiinxala keenya kallattii kanaan dhimmi Finfinnee dhimma abbummaa fi afaanii qofa osoo hin taane bu'uura eenyummaa fi madaallii federaalizimii Itoophiyaati. Komishiniin marii biyyaalessaa dhimma kana waltajjii addaatti dhiyeessuun isaa dhimma kana gadi fageenyaan furuuf yaaluu isaa agarsiisa. Garuu dhugaan jiru utuu paartilee mormitootaa fi humnoota hidhatan waliin waliigalteen nagaa hin dhalatin mariin magaalota kana qofa irratti godhamu mimmiltuu fiduu danda'a. Jaalannus jibbinus siyaasni Itoophiyaa tasgabbaa'uuf dantaa uummata Oromoo fi naannolee biroo walta'iinsaan madaalchisuun dirqama. Mata-duree keenya sadhumaatiin gabaasa dhaabbata guddina mootummoota gamtoomanii kan infleeshinii fi baajata hawaasummaa. Gabaasni haaraan dhaabbata guddina mootummoota gamtoomanii guyyaa har'aa bahe haala diinagdee uummata Itoophiyaa irratti yaaddoo guddaa uumeera. Sababa gadi bu'iinsa gatii birriitiin infleeshiniin gabaa meeshaalee nyaataa fi zayitaa dhibbeentaa 13.4 ol dabalee jira. Gabaasni dhaabbata guddina mootummoota gamtoomanii kun qabxiilee armaan gadii irratti xiyyeeffata. Mootummaan baajata isaa irraa seektara fayyaa, barumsaa fi deeggarsa hawaasummaatiif baajata ramaduu gadi buuseera. Baajanni baay'een gara pirojektoota gurguddoo fi geejjibaa kan deeme yoo ta'u uummata harka qalleeyyii gargaaruu irratti hanqinni jira. Dhaabbatichi akka gorsetti madaallii jireenyaa eegsuuf mootummaan deeggarsa nyaataa kallattiin uummata qaqqabsiisuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Yaadaa fi xiinxala keenya kun dhimma hunda keenya laallatudha. Diinagdeen fi siyaasni harkaa fi harka. Uummanni daabboo argachuu hin dandeenye dhimma marii biyyoolessaa fi labsii magaalotaa caalaa dhimma jireenya isaatiif dursa kenna. Baajata fayyaa fi barumsaa gadi bu'uun gara fuulduraatti dhaloota miidha. Mootummaan daandii pirojektoota gurguddoo ijaaruu cinaatti harka qalleeyyiif deeggarsa kallattii gochuu yoo baate tasgabbii siyaasaa fiduun ni ulfaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya walumaa galatti dhimmoonni har'a kaafne sadan kun jireenya keenya kallattiin kan miidhan yookaan kan fooyyessanidha. Labsii haaraan magaalota diinagdee fidamoo baasii uummataa dabala. Mariin biyyaalessaa dhimma Finfinneetiif furmaata waaraa ni ka'a jettanii amantu. Diinagdeen biyyattii hoo yoom tasgabbaa jettanii yaaddu? Isin hoo gama keessaniin dhimma kanneen akkamitti argitu? Yaadaa fi xiinxala keessan kabajooliin koomentii irratti naan gaha. Ani tokkoon isaanii nan dubbisa. Viidiyoo kana laayik gochuun hojii keenya miidiyaalee garaagaraa biraan qaqqabsiisa. Subscribe gochuun maatii keenya ta'uun dagatina.
Horaa bulaa.